Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa tokkoo kaasee haga 10tti ergan baradhee xumuree booda kolleejjii Baalaa Taa'oo seeneen waggaa 2 walakkaa baradheellee xumureen eebbifameera. Sanaan booddeellee jireenya koo achi butachuuf jecha ogummaa yookiin dandeettiiwwan gaggabaaboo baradheen hojjedheen maddeewwan galii garaagaraa uummachuuf mataa kootiif yaaleera. Haadha koo malee abbaa kootiin hin beeku. Haati koo maatii ishee waliin jiraachaa otoo jirtu wattaaddarri yookiin immoo raayyaan lola yookiin immoo dhukaasaa naannoo keenyatti baname dahachuun ishee fi obboleettii koo gudeedee battaluma haati koo anaan ulfooftee maqaa isaallee eenyu akka ta'e nama hin beekne irraatii anaan daa'ima godhattee haa ta'uutii garuu akka ulfataate maatii ishee dhoksuuf jecha yaalii gootuun furmaanni gara biraan otoo jireenya kishee keessatti hin uumamiin hafee achumaan biyyaa baatee baddee anaan deessee na waliin rakkattee gaa'ela gara biraatoon dhaabbatiin jireenya ishee guutuu anaaf jettee dubartii jiraachaa turtedha. Haadhas abbaas taatee haati koo anaatiin guddistee. Kan nama ajaa'ibu magaalaan anitti dhaladhee guddadheetti keessa namni fira dhiigaa nuuf ta'e tokkollee hin jiru. Yoo xiqqaate godina 3 qaxxaamurteeti biyya kana dhuftee jiraachuu jalqabdee anaanis deesseetti. Akka carraa ta'ee namoonni jalqaba mana isaanii hojiidhaaf seentee nama gaarii waan na turaniitiif anaan deessee hanga waggaa 4tti manuma tokko turte. Sanaan booda mana daabboo fi shayii kan durii banattee daabboo qamadii xiqqoo shayii waliin gurguruudhaan anaan mana barnootaa na galchitee na barsiifachuu eegalte. Biyya jiraachuu jalqabdetti sanyiin isheellee waan hin beekamneef dargaggoonnis ta'ee namoonni yeroo sanatti ishee madaalan haadha koo fuudhuudhaaf fedhii hin qabanii. Sababiin isaa immoo simbirri fiddee kan gatte mana namaa kan galte daa'ima nama hin beekne irraatii kan godhatte yaadaa fi ilaalcha gadi bu'aa baay'ee guddaa ta'e qabuufi sanumayyuu dandeessee humna isheetiin haati koo anaan qabattee na guddifachaa turte. Anis hamman danda'e haadha kootiin gargaaraa lagaa bishaan fidaa yeroon jabaadhu tulluudhaa qoraan fidaa fi hofcoo yookiin immoo baabura deemeen midhaan daaksisaa yeroo immoo daran jabaachaan dhufu hojii mashii kana gargaaraa hojjechaa haadha koo waliin jiraachaan ture. Yeroon jabaadhutti haati kiyya na fuutee gara maatii ishee eessumoolii adaadolii fi maqaa abbaa ishee anittiin waamamuu akaakayyuu koollee na argisiisee turte. Haa ta'uutii garuu kanan dhaladhee diidatti gaa'ilaan ala waan na ta'eef akka isheen deebitee naannoo sana jiraachuuf tuufillee maatiin haadha koo eeyyamamaan ta'anii garaatti qabattee otoo gaddituu haati koo si'a lammataaf gara biyya ormaatti deebitee jireenya ishee naannoo sanaa jiraachaa ana waliin jireenyatti fufte. Maarreegaa kanaan ollaa gaarii namoota nu jaallatan yoo rakkannus ta'e yoo haati koo wanta ta'e feetu kan nuuf ga'an kan nuuf dhaqqaban ollaa gaarii illee ni qabna. Maarree haati koo barnoota na galchitee barnootaan kutaa 4ffaa nan gahee. Barnoota kootti illee qaxaleen ture. Barnoota kutaa 4ffaa akkuma gahin mucaa akkuma koo barnoota kutaa 4 baratu kan daree koo ta'e tokko waliin nama gaarii nama natti siqu waan na ta'eef mana fideen daabboo haati kiyya naaf kennitu eeyyama isheen isaa ta'u hateen kennuufiin eegalee. Ijoolleen nyaataan daabbootiin qabamti jedhu mitiiri gurbaan kun mana keenyatti deddeebi'uu jalqabe. Haati koos isaatiin naaf jaallatte. Guyyaa 2-3 otoo mana keenya hin dhufiin yoo oole haati koon na gaafatti. Deemii fidiinii obboleessa sii ta'anaan jetti. Anis tole jedheen gara manaatti fiduun jalqabe. Anaa fi mucaan kun umrii kanatti umriin lamaan keenyaayyuu wal qixxeedha yookiin immoo baatii muraasa gurbaan kun na caala. Maarree mucaan kun gara mana keenyaa akka inni dhufu ana waliin mana keenya akka oolu hiriyoonni keenyi umrii sanarra jirru waan beekaniif anaa fi gurbaa kana haadha manaaf abbaa manaa mata duree jedhu umrii kanatti nuuf kenname. Nutis kashlabboota turre meeshaa mana jennee walirra ciisuun ija haadha koo daheeffannee akka ijoolleetti haadha manaaf abbaa manaa taanee ni taphanna ture. Taphni kun haala laayyoo yookiin immoo qoosaa yookiin immoo haasaatiin anaaf isa biratti kan jalqabe ta'us
haa ta'uutii garuu yeroon ittiin yookiin immoo guyyaan kabaja koo ittiin dhabe seeraan hin beeku. Sababiin isaa immoo xiqqaatus guddatus dhiirumadha. Waa'ee akkanaas haasa'uu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu gurbaa kana waliin sa'aatii wal argine kamittiyyuu ijoollummaa kootii kaasee waan akkanaa dhokannee waliitti raawwanna. Haati koo gonkumaa bifa kanaatiin nu shakkitu. Ijoolleedha jettee nu yaaddi. Haa ta'uutii garuu nuti ijoollee ijoollummaarra dabarte waan akkanaallee kan beeknu namoota biraarraa namoota umriin keenya olii ta'an irraatii waan akkasii yeroo dhageenyu gurra qeenfannee kan dhaggeeffannu wanta dhageenye immoo walirrattillee ijoollee shaakallu turre. Anis innis yeroo barnootaan kutaa 7 barannu wanta namni guddaan umrii waggaa 40 beeku iccitiiwwan kana keessa jiran sirriitti ni beekna. Kanaan qofa otoo hin taane wanti kun gara jaalalaatti jijjiirame isuma sirrii of barree geenyee sin jaalladhallee wal jechuu jalqabne. Haadha manaaf abbaa manaa jedhamee ganama kan nurratti haasa'ame kana dhuguma ni mirkaneessine. Yeroo kutaa 7 dabareerraa kaasee garuu haati keenyi nu shakkuu eegaltee booddee irratti ifaaf ifaan anaatiin na gaafate. Wantan haadha kiyyaatiin dhoksu hin qabu. Akkan waggaa 3 waggaa 4 dura wanta akkanaa isa waliin hin eegale yeroon itti himu mataa qabattee iyyitee booddee irra garuu tokkittii dhalashee waan nan ta'eef akkan isa jaalladhullee wantan isatti himeef tole yoos immoo gaa'ilaaf wal kaawwadhaatii wanta akkanaa garuu ammaa kaasee dhiisaa egeree keessan baay'ee miidhaa jettee na gorsite. Anis tole jedheen jaalallee koo kanatti yeroon himu wanta akkasii nan dhaabataanaan immoo akkamittiin si waliin hin ta'a jedhee na dide. Kanaan haadha keenya dhoksinee itti muufufne. Barnootaan gara kutaa 8tti darbinee kutaa 8 akkuma xumurreen jaalalleen koo gara biyya hambaa deemeen hojjedheen haala mijeeffadheen siinillee ofitti fudhaa. Galmee eegalanii maallaqa hanga kanaa gaafataniiru. Ani immoo maallaqa hanga kanaa nama akkanaarraa argachuu nan danda'a jedhee na gaafate. Anis tole haa ta'u jedheen gara biyya hambaa deemee. Gammoojjii fi dhagaa ho'aa fi bubbee gammoojjii qaxxaamuree karaa Jibuutii godhee Yemeniin seenee Yemen booddeellee Saawud Arabiyaa galee. Kanaan Saawud Arabiyaa akkuma galeetiin yeroo argate carraa argate kamittiyyuu bilbila barbaadee gara biyyaatti bilbilee jaalala anaaf qabullee naaf ibsa ture. Haa ta'uutii garuu akka yaadetti ofitti na fudhachuudhaatiif humna hin godhanne. Kanuma gidduutti har'a bor jechaa otoo jiru erga anarraatii adda bahee waggaa 3 xumuree turtii waggaa 3 booddee ooleen bullee poolisiidhaan qabamee gara biyyaatti deebi'ee. Yeroo biyya hambaa ture kana keessatti hojiiwwan gurguddaa hedduu dalageera. Haa ta'uutii garuu hojii dalage kana keessatti bu'aa buufatee wanta gara biyyaattis ta'e anaafis maatiisaafis godhateeru tokkollee hin qabu. Kanaan yeroo poolisiidhaan qabamee deebi'een hin deemu. Asumatti ogummaa konkolaachisummaa baradheen hojjedheen of jijjiira malee jechuun didee. Yeroo kanatti haa ta'u jedhee biyya hambaatii dhufee konkolaachisummaa baratee namni salphaatti konkolaataasaa namaaf kennu waan hin jirreef gargaaraa konkolaachisaa ta'ee naannoo baatii 8 erga hojjetee booda konkolaataa qabatee hojjechuu eegalee. Ammallee jaalalli keenyi akkuma ganamaadha. Ganamas ta'e galgala otoo waliin argin hin oollu. Eebuu waggaa 3 biyya hambaa ture walitti dhufnee sirriitti fixanneerra. Haati kiyyas akka inni na waliin ta'ellee waan barteef erganni biyya hambaarraatii dhufee kaasee mana iyyuu nuuf dhiistee ni deemti. Ani ofiif jireenya hin jaallanne jiraadheen siin jireenya hin jaallanne akka ati jiraattu hin fakkaatan barbaadu. Hamma na fuuldura jirutti fuulli kee kolfee gammadee boqochuun barbaadanaan jetti. Kanaaf kanarratti keessa seentee mirga koo hin tuqxu. Jaalalleen kiyyas akka mana maatiisaa yookiin immoo firasaa dhufeetti haasa'a malee akka mana jaalallee isaa dhufeetti hin ilaalu. Yoo dhufu haadha kiyyaafis anaafis waa harkatti baatee dhufa. Maarreegaa garuu kanuma keessa otoo jirru erga biyya hambaatii dhufee booda wantoota itti jaalallee koo waliin ani waliif hin galle nan qaba. Namnin lafa kanarratti jaalladhu lubbuu koo dabarsuu fi danda'u haadha kootiin alatti isatu jira. Maqaansaa maqaa hamaatiin ka'uu miti nama gaarreeffate ilaaleetiif lubbuu isaa otoo keessaan baasee gammachuu nani qabu isinitti mun danda'u. Haa ta'uutii garuu biyya hambaatii erga dhufee booda amalli isaa tokko jijjiirameera. Tamboo kana wal irratti afuufaa. Jimaa kanallee akkanumadha. Dhiisi jedheen si'a hedduu isa loleellee dadhabeera. Haa ta'uutii garuu aarii kiyya maaliin hin dagadhanaan jedha.
anis maaltu si aarsaa wanti si aarseeru maaltu jira yeroon jedhu waan durii waan maatii isaa waan firoottansaa waan darbe kaasuun waan hin taane nattaasa'am kana qofaa miti kanaafoo dhimma isaa dhallee jechuu ni dandeessaam biyya Arabaa yeroo turetti amalan taane gara biraas bareeraam hiriyoonni koo bifa kanaatiin haadha manaa isaanii waliin ciisu naan jedhaam bifa amantaa kamiiniyyuu haa ta'u ulaagaa kamiiniyyuu dhalli namaa akka waliin ciisuuf hin eeyyamamne nama miti horiin illee karaa ittiin waliin ciisu yookiin immoo wal qunnamtii raawwatu kan beeku yaada namaa gadii yeroo hundanaaf dhiyeessaam kunis karaa teessuma kiyyaa bobbaan ba'uun na waliin ciisuu barbaadaam ani garuu gonkumaa otoon lubbuudhaan jiru kana hin raawwadhu jedheen jila mureen waggaa tokko waggaa lamaa isa dideeraam booddee irratti konkolaataallee qabateera mitiire akka na dhiisuu barbaaduu fi dubartoonni kaan isa waliin wanta inni barbaade gochuu akka danda'an nattaasa'uu eegalee naannoo keenyatti immoo konkolaachisaan dubartoota biratti baay'ee jaallatamaam sababiin kanaaf immoo konkolaachisaan maallaqa ariitiidhaan argamu of harkatti waan qabateefi anaaf inni garuu hariiroon keenyi reefu yeroon kutaan 4 baradhurraatiin walitti bu'uu narraa fagaachuu yeroo jalqabu kottu akka barbaaddetti na waliin wanta barbaadde gochuu dandeessaa haa ta'uutii garuu itti gammadeen otoo hin taane akka ati anarraatii adda hin baaneef barbaadeeni jedheen isatti himee yeroo kanannis dhufee wanta barbaadu narratti raawwatee haa ta'uutii garuu battaluma raawwachaa jiru dhiigni to'atamuu hin danda'amne qaama koo karaa lamaan keessaa gadi yaa'ee battala dhaabbachuu waan na dideef mana yaalaan deemee mana yaalaatii gara hospitaalaatti riifariinaaf barreessanii qorichaa fi marfeewwan garaagaraa naaf kennuun dhiiga sanas narraa dhaabanii sababni dhiigni kun dhangala'uu maal akka ta'e takkaatti waan galeefiif jaalallee kiyya waamanii waan akkanaa gonkumaa raawwatiinii wanta akkanaa raawwachuun akka isheen bobbaa ishee to'achuu hin dandeenye umurii ishee guutuu jireenya hin taane dabarsitu ishee gochuu danda'a dabalataan immoo yakka dhasii qulqullummaa siin qabu nama sammuunsaa sirrii hin taanetu waan akkanaa yaadaa karuma seera qabeessaa waliin fayyadamaa jechuun akka haadha manaaf abbaa manaatti nu gorsanii fayyeen rakkoon gara biraa tokkoyyuu natti hin deebine gara mana kootti hin deebi'ee sanaan booddee barnoota koollee fixee waan hin tureef jaalallee kiyyaatiin amma seera qabeessaan gaa'ela haa dhaabbannuu jedheen gaafadhaanii yeroo kana inni tole naan jedhee jaarsa ergee manuma haadha koo keessa waliin jiraachuu jalqabne ani immoo haadha koorraa adda baheen mana biraa keessa jiraachuu waan hin feeneefi sababiinsaa yoon ishee dhiisee deeme haati kiyya qofaana jalaa taati haa ta'uutii garuu jaalalli ijoollummaadhaan waliin eegalle kuni abbaa manaa koo waliin akka nani barbaadutti mana haadha koo keessatti naaf deemuu hin dandeenye si'a 2 garaa koottiin godhadhe haa ta'uutii garuu yeroon garaatti godhadhullee wal qunnamtii saalaa ana waliin raawwachuu waan hin dhaabneef daa'imni sababuma kanaatti si'a 2 na jalaa miidhamee gadameessa koo keessaa ba'e gaddi kun kan koo qofa otoo hin taane kanaadha koollee dabalateeti haati koo dhala koo arguuf baay'ee barbaaddi haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo akka balleessetti yookiin immoo miidhetti isatti hin lakkaa'amu si'a 2 eega akkanan ta'ee booda ammas si'a 3ffaa ulfaa'uuf abbaa manaa kootiin yeroo mari'adhu lakkii waggaa 2 guutuu baatii 9 sa'aatiitti ulfooftetti fedhiidhaan gubachaa darbeen ammas waggaa 3ffaatiif kanaaf siin iyyeen eeyyamu yoo kan daa'ima godhattu ta'e daa'imni isaa yoo barbaade haa dhalatu yoo barbaade haa boqotu seera qabeessaan wal qunnamtii saalaarree waliin raawwachuu qabna jedhee na gaafate yeroo kana ani lakkii kunoo ni argita miti rabbi nu gaafataa kana dura waan hin taane goonee akkan ta'een deebi'ee argiteettaa amma immoo yoo kana goone lubbuu 3ffaatu harka keenya irratti darbaa jedheen isa gorsee yeroo kanatti inni kuni sababa keedha malee abbaa fedhetu wanta kana raawwataa rakkoo dhuunfaa keetii hinumaa ani sinuffeeraa sin barbaadusi jedhee mana haadha koof mana kootii bahee eega sanaatii gara mana keenyaatti sin deebinee ani garuu baay'een isa jaalladha dadhabinni isaas jabinni isaas kan kootii baay'eeyyuu hin turre isa shakkee sin beeku gaa'ela gara biraa araara jaarsatti ergadha jedheen otoon qophaa'aa jiru fuudhuusaa gaa'ela dhaabbachuu isaan dhagahee
Yeroo kanatti dargaggoonni yookiin immoo namoonni na barbaadan innis fuudheeraa ati seerumi jechuun gaaffii fuudhaaf heerumaa naaf dhiyeessanii turanii. Haa ta'uutii garuu kanan isa bare ijoollummaa kootti waan na ta'eef qaamni koo dhiira gara biraatiif gonkumaayyuu eeyyamamaa miti. Dhugaa dubbachuuf akka inni narraa hin deemneef jecha akka inni narraa addan baaneef wanta ani isaatiin tole hin jenne tokkollee hin qabu. Waan safuu, waan irra darbaa, waan laftiif samiin jibbu, waan hunduma isaa kana isa akka hin dhabneef jecha waliin irraa wadhaam akka lubbuu kootti isan ilaalaam. Innis fakkeenya godhatee yoo barbaade fiilmiidhaan yoo barbaade namootaan abaluu afalufaayyuu akkana raawwatu abaluu akkana raawwadhe jedhinaan jedhe jechuun akkanani amanuuf akkanani gochaa inni biyya hambaa keessatti shaakalee dhufe ofirratti raawwadhuutiif waan ittiin ni hin amansiisne hin qabu. Dhumarratti garuu dhibeewwan akkanaa yeroo fidu daa'imni lamni nu harkatti yeroo ba'u lakki hin ta'u jedheen yeroon isa dhorku gaa'ela gara biraa dhaabbatee. Kan nama ajaa'ibu gaa'ela gara biraallee dhaabbatee akka inni na dhiisuuf fedhii hin qabun ture. Gaa'ela gara biraas dhaabbatee na waliin akka inni ta'u nan barbaadan ture. Haa ta'uutii garuu haati manaansaa isheen lammataa yookiin ana yookiin ishee jettee jala murteessa diddee jennaan isheetti murtaa'e. Ishee waliin wanta barbaade akka barbaadetti akka raawwatu suuraan viidiyoodhaan fideellee natti argisiisa. Sa'aatii kamittiyyuu otoon hojii hojjedhuus yoo ta'e otoon taa'uu nama natti ergee yoo na waame fiigeen bakka inni jiru nan dhaqaamu. Jaalalli koo jaalala kana jedheen jechaan dubbadhu miti. Isa qofa otoo hin taane haati koollee hammeenyuma isaa kana keessatti baay'ee isa jaallati. Ilmi dhiiraa hanga tasgabbaa'utti rakkisaadha. Obsi namni kun eessayyuu si jalaan deemu naan jettee gaa'ela arganni dhaabbateellee akkan isa obsuuf humna naaf kenniti ture. Dhiira gara biraa gonkumaayyuu hin yaadus hin barbaadus. Sanaan booddee haadha manaasaa kanarraatii ijoollee 3 waggaa 7 keessatti godhate. Ammallee waggaa 7 guutee ani dhiira gara biraatti takkaa siqeen beeku. Nama gara biraa miti innillee heeruminaan jedhee si'a hedduu na kadhateera. Haa ta'uutii garuu heerumuun barbaanne. Dhiirri akkasaa hamma isaanaaf ga'u qalbii koo sammuu kootiif hin uumamne. Namoonni na waliin jiraatan ati nagaaf miti. Abbaan manaan kee qorichaatiin si tuqeeti malee otuu bifaa fi boca kana fakkaatu baattuu maaliif umurii kee of jalaatii gubda akkuma inni dhalchee ilmaan godhate atis deessee maaliif ilmaan godhatu. Haati kee hagam akka si dheebochaa jirtu si dheebochaa turtes ni beekta miti jechuun qalbii koo na tuqoo yaadu. Ani garuu gorsa yaada nama tokkollee sammuu kootti fudhadheen beeku. Turtii waggaa 7 booda hojii konkolaachisummaa kanaatiin jabaatee konkolaataa isaa ni bitata. Konkolaataa kana bitee haaraa duwwaa mana isaatii waggaa tokko toon konkolaachisiin galagalee miidhamee mana haati manaan warra sheerraa dhaaltee keessa jiraattu gurgursiisee konkolaataan kun irra deebiitiin suphame. Ammas darbee waggaa 2 hojjete. Turtii waggaa 2 booda akkanuma otoo hojjechaa jiru konkolaachisaarraa fuudhee otoo ofiif konkolaachisuu horii daandii irra jirturraatii nan qaba jedhee otoo fiiguu namatti buusee mudhiidhaatii gadi nama sanarra darbee lubbuusaa rabbi guddaatu oolchee. Sanaan battaluma fuudhee mana yaalaa geessanii lubbuun nama kanaa hafee. Haa ta'uutii garuu ammas baasii guddaa nama kanatti baasanii. Yeroo kana ture haati manaansaa ijoolleen waliin godhatte ati kanaan booddee guddachuu hin dandeessu. Qabeenyi keenyi lamatti nu hiramee walirraa adda haa baanu. Anaan intala keetti inuma deddeebita mitiiree ishee waliin jiraadhu. Ani nama na jijjiiraman barbaada jettee waan mana warra ishee gurgurteef konkolaataan gurguramee qabeenya ishee qooddachuu barbaadde. Yeroo dheeraa siin fidne mana murteetti wal falmanii konkolaataan gurguramee qabeenya isaanii adda qooddatanii. Sanaan gara biraa bakka deemu hin qabu mitiiree akkan mataa isaarra dhadhaa kaa'uuf abbaan manaan koo deebi'ee turtii waggaa 10 booddee yeroo haati manaansaa seera qabeessaatiin isa hiiktu ana bira dhufe. Na waliinis jiraachuu jalqabe. Amma gaa waan hundumaan iyyuu tasgabbaa'ee nama gorora liqimse ta'eera mitiiree fedhii kiyyaatiin daa'ima godheen waggaa amma kana booddee haadha mucaan ta'ee haati kiyyas natti gammaddee. Kanaan maallaqa hafteen walakkaadhaan baankii walakkaadhaan immoo kansaa qabsiisuun konkolaataa gara biraa bitee hojjechuu yookiin immoo dalagachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu waggaa 1 walakkaa akkuma hojjeteen barattoonni 2 mana barnootaatii otoo deebi'anii irra baasuun lamaan isaanii galaafatee murteen irratti murtaa'ee mana adabaa galee. Qabeenya konkolaataa erga anarraa adda bahee booda waanta horateef obboloonni isaa isheen fayyadamuun
qabdu naan jedhanii konkolaataa sana to'achuun abbaa konkolaataa of godhanii galii konkolaataa irraatii argamu qarshii tokkollee akka ani hin arganneef na dhorkanii. Isa qofaa miti inni waa'een konkolaataa koo isheetiin ilaallatu yoo maallaqa barbaaddi ta'e qarshii haga kanaa baatiitti kennaafi jedhee kanan lubbuu koo kennee waggaa amma kana booddee dhiifamaan isa fudheef akkana jireenya isaa keessatti gatii hin qabneef ana qofa otoo hin taane haadha koollee qaanessee. Yeroo kana booddee ture kan dubbiin waan hundumtuu naaf galee umurii koo keessattiin nama guddaan ta'e balleessaan koo ijoollummaa kootii kaasee wanta inni barbaadu gochaa fi turuu koodhaa. Edaa cubbuu sanaatu na qabee anaan jireenya koo keessatti gatii amma kanaa na kanfalchiise. Obboloonni isaa lamaan konkolaataa qabatan sababa galii konkolaataa kanaatti wal waraananii inni tokko kaleensaa kan feel ta'e inni tokko immoo ilkaan fuunduraa hundi irraa dhume artifishaalii dhaabbateera. Ani kana keessatti daa'ima kiyya bagan godhe malee jedheen gara biyya hambaa baheen dulluma keessa hojjedheen haadha koo tokkittii koo fira ana malee hin qabne jiraachisaa gargaaraan jira. As biyya hambaa dhufeen haalli naaf mijatee hariiroo gara biraa uumeen gaa'ilas dhaabbadheera. Waggaa amma kana goyyoomuun koo waggaa amma kana isa malee jechuun koo garuu dogongora guddaan umurii koo keessatti raawwadhedha. Jaalalli ni jira haa ta'uutii garuu namni isin jaallattan hamma isin jaallattan isin hin jaallatu yoo ta'e sekeendii tokkoof iyyuu biran dhaabbatinaa. Qofaa keessanitti balleessaa badii cubbuu safuu araadatu argitanii biran dhaabbatinaan dhaamsa ani isiniif qabu. Umurii waggaa 36 gaa'ela gara biraa dhaabbadhee kana jechuun immoo dubartiin otoo hin heeruminis ta'e waggaa 25 waggaa 24tti jaalalleen koo akkas na godhe jettanii boossan akka irraa barattanii fi yoo carraa kennitanii fi jireenyi carraa isiniif kenniti. Yoo carraa kennuu baattanii akka koo isa malee jettanii otoo miidhamtanii otoo arrabsamtanii sanuu maatii qabattanii kan miidhamtanii yoo ta'e gatii akka kootti argattu. Oolee bulus garuu rabbi nan daganne gaa'ela dhaabbadheera. Akkana ni goyyome hin goyyominaan dhaamsa ani isiniif qabu. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii bakkan balleessetti bakkan safuu diigetti na of kolchaa. Jaalladheen otoo hin taane jaalalatu na qabeeti. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.